Seenatu isin faarsa falmatoota mirga namoomaa. Haji Hussein suuraa maqaan keeni ifa seenaa hayyuu yaada qajeelaa utubaa qabsoo sabaa. Hayyuu fi utubaa qabsoo Oromoo seenaan uummata tokkoo keessatti kan qawwee qofaatiin hin ijaaramu. Yeroo baay'ee namoota yaada kennan karaa agarsiisanii fi abdii dhalootatti facaasan irratti ijaarama. Haji Hussein suuraa biyya namaaf hin laanne, diina waliinis hin saamne. Har'a seenaa nama kanaa keessatti imala keenya jalqabna. Oromoo yeroo san akkam jira ture? Bara mootummaa Haile Sillaasee keessatti uummanni Oromoo mirga siyaasaa, afaanii fi bulchiinsa irraa baay'ee dhoorgamaa ture. Keessumaa naannoo Baaleetti gibira ulfaataan saamichi lafaa fi cunqursaa mootummaa uummata irratti baay'ee miidhaa ture. Rakkoon kun yeroo dheeraaf walitti qabamee dhuma irratti gara qabsoo hidhannootti ce'e. Kunis seenaa keessatti qabsoo Baalee jedhamee beekama. Eenyummaa Haji Hussein Suuraa. Haji Hussein Suuraa nama beekumsa qabu, marii jaalatuu fi yaada dheeraa ilaalu ture. Qabsoo qawwee qofaan akka hin milkoofne sirriitti hubata ture. Kanaaf hojii isaa guddaan qabsaa'ota walitti fiduu, marii gaggeessuu fi tarsiimoo diriirsuu ture. Namoonni yeroo sana isa waliin turan akka himanitti murtiin isaa cimaa, dubbiin isaa ammoo nama amansiisa ture. Kanaaf namni hedduun gorsa isaa akka sinqitti gudunfata. Qabsaa'onni Oromoo mirga dhala namaa eegsisuuf mootummaa Itoophiyaa irratti qabsoo hidhannoo gaggeessaa turan. Garuu waraanni qawwee qofaan osoo hin taane yaadaa fi qindoominaan ni milkaa'a. Haji Hussein Suuraa yeroo hedduu gorsaa siyaasaa, marii fi dippiloomaasii keessatti Waaqoo Guutuu Hussein Bunee, Jaarraa Abbaa Gadaa Taaddasaa Birruu waliin hojjechaa ture jechuun qabsoo tokko keessatti qawween qofti gahaa miti. Meeshaa waraanaa barbaachisa, deeggarsa barbaachisa, hariiroo barbaachisa. Haji Hussein Suuraa kana sirriitti hubata ture. Kanaaf biyyoota alaa baay'ee qunnamuun qabsaa'otaaf meeshaa fi gargaarsa gargaraa qabsaa'otaaf ergaa ture. Ergaa isaa jechoon isaa keessaa yeroo hedduu namoonni yaadatan wal beekuu irra waliif beekutu caala. Oromoon biyya isaa keessatti mootummaa hoogganuun mirga isaati. Ergaan kun yeroo sana uummata hedduu keessatti abdii uume. Dargaggoonni hedduun qabsoo itti fufuun kaka'umsa argatan. Boqonnaa 6 maaliif seenaa isaa qabachuu qabna? Seenaan goototaa yoo hin barreeffamne ni bada. Haji Hussein Suuraa qawwee qofaan osoo hin taane beekumsa, yaadaa fi dippiloomaasiin qabsoo deeggaruun injifannoon akka dhufu agarsiise. Kanaaf dhaloonni har'aa seenaa isaa beekuun dirqama. Qabsoo keessatti nama waraana hoogganu qofa osoo hin taane nama yaada kennus seenaa akka jijjiiru hubachuu qabna. Har'a maqaan Haji Hussein Suuraa namoota muraasaan qofa yaadatama. Garuu seenaa keessatti gaheen inni taphate salphaa miti. Qaamni isaa boqateera. Garuu yaadni isaa hin boqanne, maqaan isaa hin banne, seenaan isaa hin xuroofne. Seenaan isaa dhaloota irraa gara dhalootatti darbuun itti fufa. Eenyutu irraa deessa sanyiitu nu goota. Seenatu isin faarsa falmatoota mirga namoomaa. Bara baraan seeneffan qabsoo keessan hin baane dukkana hamaa. Deemsa jilbibbii kaleessa dagoon dukkanne gaaga'ee dabbanne hara immoo seenaa keessan seenessa. Waaqoo Guutuu Hussein Bunee Haji Hussein Suuraa.